oduu ijoo dhimmoota filannoon booda waldhabdee uumamuu danda'u irratti gamanumaatii waliigaltee waloo raga'uun barbaachisaa ta'uu ogeessonni seeraa himan. Itoophiyaa irratti dhiibbaa fi gidduseentummaa biyyoonni alaa taasisan qolachuuf tokkummaan lammiilee murteessaadha jedhame. Hamaasii fi Israa'el gidduutti lolli guyyoota 11 adeemaa ture dhaabbate. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televiizyinii Itoophiyaa irraa oduu saatii kana waliin Taaddasaa Tarrafaati hanga xumuraatti waliin tura. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed piroojektota biyyaalessaa gurguddoo harkifatanii qabeenya biyyattii duguugaa turan si'oomsineerraa jedhaniiru. Dr. Abiy Ahmed fuula Facebook isaanii irratti akka ibsanitti piroojektota haaraa jalqabne yeroo gabaabaa keessatti xumuruu dandeenyeerra jedhan. Kanaanis hooggansi jijjiiramaa raawwii piroojeektii milkaa'aa ta'e agarsiisuudhaan biyya keenya misoomsuun akka danda'amu mirkaneesseeraas jedhan. Guutinsi bishaanii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa marsaa lammaffaan yeroo qabameef keessatti kan raawwatu ta'uu ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokonnin dubbatan. Misiyoonota Itoophiyaa biyyoota ollaa fi naannoo harawwan gurguddootti argaman waliin marii mata duree itti fayyadama haqa qabeessa laga Naayil hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa tumsa naannoof jedhuun intarneetiin gaggeeffameera. Guutinsa bishaanii hidha haaromsaa marsaa lammaffaa haala gabatee saayintistoonni biyyoota sadanii kaaniin kan raawwatamu ta'uu obbo Dammaqaan ibsaniiru. Sudaanii fi Masriin marii sadee dhimma idil addunyaa taasisuun Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuuf tattaaffii taasisaa jiraachuus eeraniiru. Marii sadee hidha haaromsaa biyyoota lamaanii haala fayyadamoo taasisuun waliigaltee irra ga'amuu akka qabu abdii qabaachuu ittaanaan pirezidaantii Sudaan Kibbaa fi ministeera tumsaa dhimmoota idil addunyaa biyyattii Daang Daawud Daang ibsanii jiru. Walitti qabaan koree teeknikaa marii sadee injiinar Geediyoon Asfaa'uu fi ogeeyyonni damee biroon marichaaf barreeffama ka'umsaa dhiyeessuu isaanii ragaan ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Yeroo ammaa kana dhiibbaa fi gidduseentummaan alaa dhimma Itoophiyaa irratti taasifamu dabalaa dhufuun isaa himamaa jira. Birmadummaa biyyaa eegsisuu fi dhiibbaa alaarraa biyyattii irratti aggaamame kanarraa aanuuf ammoo lammiileen Itoophiyaa tokkummaa isaanii cimsanii akka tokkummaa isaanii cimsan waamichi darbee jira. Gabaasa Yimar Adamiif Hawwii Taaffasaa. Itoophiyaa irratti yaaliin gidduseentummaa biyyoota alaa yeroo tokko cimuun wayita biroo ammoo amala tasgabbaa'uu haa agarsiisu malee dhiibbaan biyyoota garaagaraa mul'achuu erga eegalee bubbuleera. Yeroo ammaa Itoophiyaan biyyoota guddoo fi birmadummaa ishee eeggattee har'a geessi ta'uu ishee irraanfatamuun caalmaatti biyyoota gara lixaan dhiibbaaleen hin barbaachifne irratti cimaa jira. Kutaalee kaaba biyyattiitti duula olaantummaa seeraa kabachiisuu geggeeffameen walqabatee biyyoota alaarraa ibsii ba'uu madaallii kan hin eegganne ta'uun isaa kan beekamudha. Gama birootiin ammoo Itoophiyaan baatii tokko booda beellama qabachuun uummanni biyyattii illee yaada irra kaa'anii kan jiran filannoo marsaa 6ffaa barana adeemsifamu kanas akka hin adeemsifamne yaada jedhuttis adeemaniiru. Darbees Itoophiyaan qabeenya uumamaa ishee itti fayyadamuuf ijaarsisaa kan jirtu hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa dhimma guutinsa isaa marsaa lammaffaa ilaalchisees gidduseentummaan biyyoota alaa mul'achaa jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed indaastirii paarkii Samaraa yeroo eebbisiisanitti kallattii garaagaraan dhiibbaan alaa biyyattii irratti uumamaa jiraachuu himanii turan. በልቶ የሚደፋው በልቶ የሚረዳው እህል ምግብ የሌለው ሊሆን ይችላል። ከኛቴ ገዲነቁ ኛቴ ከንዴገሩ ሚናን ኛታ ከን እንቀምኔ ተኡ ደንዳአ sadarkaa gahaa ta'een kan ibsamu seenaa fi kabajni sadarkaa gahaa ta'een uummata maalummaa fi bilisummaa nama boonsuu qabu waan ta'eef bittaa ammayyaawaa nutti fiduu kan barbaadanii fi biyyoonni nuti homaa tokkollee gochuu akka hin dandeenyetti yaadan karaa siyaasan amantaan sabaan osoo waliin qoodin nuti Itoophiyaanonni bilisa kan turree fi bilisa taanee kan itti fufnu har'a yoo hiyyeessa taanellee boru sooromnee Afriikaaf uummata fakkeenyummaa qabu taanee hubannaa fi waldeeggarsa barsiisuun ni barbaachisa.
uummanni dhiibbaa alaa jiru hubachuun tokkummaa isaa cimsachuu qabas jedhaniiru. Sanas ta'e kana Itoophiyaa irratti fedhiin biyyootaa giddu seentummaan ilaalchisee cimaa kan dhufe yoo ta'u, fedhii dhuunfaa isaanii eegsifachuuf shira guddina Itoophiyaa fuulduraa dhabamsiisuuf akka ta'e iccitii Itoophiyaanotaa jalaa dhokatu miti. Kanaaf lammiileen Itoophiyaa dhiibbaa biyyoota alaan irratti godhamu balaaleffachuun harka isaanii Itoophiyaa irraa akka kaasaniif sagalee isaanii dhageessaniiru. Seenaa abbootii keenya irraa kan dhaalle onnee birmadummaa biyyaa dabarsinee hin kennine sanaan ammas fuulduratti deemuun birmadummaa biyyaa kabachiisuun hojii dhaloonni har'aa hojjechuun irra jirudha. Magaalaa Finfinneetti mormiin giddu seentummaa qaamolee alaa tiyaatira Hagar Fikiritti gaggeeffame. Mormii giddu seentummaa kanarratti waldaaleen siivikii, artistoonnii fi qaamoleen garaagaraa argamanii jiru. Sagantaa kanarratti dhaadannoowwan garaagaraa gama ergaatiin darbanii jiru. Biyyoonni alaa harka keessaa Itoophiyaa irraa kaasaa giddu seentummaa keessan hin barbaannu, hidhi haaromsaa qabeenya kooti jechuun sagalee isaanii dhageessaniiru. Itoophiyaan biyya eenyummaa ishee kabachiiftee jiraattedha. Weerartoota alaatiif harka hin kennine jedhan qopheessitoonni sagantaa kanaa. Sagantaan mormii kun naannoleettis akka itti fufu himameera. Dhimmoota filannoo booda wal dhabdee uumuu danda'an irratti gamanumaati waliigaltee waloorraa gahuun barbaachisaa ta'uu himameera. Dhaabbanni ogeeyyoonni seeraa mirga namoomaaf jedhamu qooda fudhattoota waliin ta'uudhaan waldaalee wal dhabdee barii filannoo uumamuu danda'anii fi dhimmoota mirga namoomaa wal qabatan irratti marii qopheessee jira. Amma beektashooma. Rakkoolee nageenyaa filannoon booda uumamuu danda'an haala amma biyyattiin keessa jirtu xiyyeeffannoo keessa galchuun mariin hiikuun barbaachisaa ta'uun himameera. Ogeeyyii seeraa fi kanneen biroo rakkoo nageenyaa yeroo filannoon booda uumamuu danda'anii fi qabiinsa mirga namoomaa irratti mari'atanii jiru. Filannoo bara 1997 ka'umsa godhachuun walitti bu'iinsa filannoon boodaa fi miidhaa isaa irratti qorannoo kan gaggeessan Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaan damee seeraa gargaaraa Piroofeesara Zakkaariyaas Qana'aa adeemsi filannoon booda biyyattii gamanumaan xiyyeeffannoo itti kennamu qabaa jedhan. Kanaaf ammoo hunda dursaa mootummaan itti gaafatamummaa mirga lammiilee eeguu qaba waan ta'eef gahee seerota jiran eegee eegsisuus qabaa jedhan. ከሁሉ በፊት መንግስት ያወጣቸውን ህጎችና ያጸደቃቸውን ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ማሰብና በእነሱ መሰረት መስራትና ማሰራት እንዳለበት መገንዘብ ይኖርበታል. hunda dura mootummaan seerota akka addunyaattis ta'ee biyyaatti bahan kabajuu fi kabachiisuu qaba. Paartiin biyya bulchu yookaan mootummaan mirgi namoomaa lammiilee akka eegamuuf gahee isaa baachuu qaba. Keessaa'uu yeroo filannoon boodaa kanatti miidhaa qaqqabuuf itti gaafatamummaa fi gahee guddaa qaba. Eegumsa mirga namoomaa kanarrattis qaamolee nageenyaa leenjisuu, hubannoo laachuu, hordoffii taasisuu fi yakkoota adda addaa irraa akka of qusatan barsiisuu qaba. Eenyuyyuu seeraan ol akka hin taanes barsiisuu yookaan immoo seerota ba'an kanneen hin kabajnee fi tarkaanfii walgitaa ol yoo fudhatan seeraan akka gaafataman hubachiisuu qaba. Paartileen morkattootaas seerota jiran kabajuu fi deeggartoota isaaniifis eegumsa mirga namoomaa irratti hubannoo gahaa laachuudhaan rakkoo filannoon boodaa qaqqabuu danda'u kana hambisuu keessatti shoora olaanaa taphatu jedhan. Akkasumas waldaaleen siivikii fi ogeeyyii kanneen biroos gahee isaanii guddaa ta'uudha dubbatani. ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ በአንድ ምርጫ ወቅት ተወዳዳሪ ቢሆንም ባይሆንም የሌሎችን የፖለቲካ ፓርቲዎችን መብትና ነጻነት ማክበር ግዴታ ነው። Paartiin siyaasaa kamuu yeroo filannootti dorgomaa ta'uu baatus mirgaa fi bilisummaa paartilee eeguun dirqama isaati. Mirga namoomaa uummataas kabajuun akka socho'u uummataaf waadaa galuu qaba. Paartiin kamuu filannoo irratti karaa nagaa fi bilisa ta'een yeroo hirmaatu deeggartoonni isaa mirga namoomaa lammiilee akka hin miine seeraan akka socho'an hordofuu fi beeksisuu qabu. Deeggartoonni waan godhan irratti itti gaafatamummaa hin qabu jechuun hin danda'amu. Kana cinaatti gaheen waldaalee siviilii taajjabdootaa fi raawwattoota filannoo olaanaadha. Waltajjii kanarratti paartileen siyaasaa, waldaaleen hawaasa siivikii fi abbootiin seeraa irratti hirmaatanii jiru. Hirmaattonni kunis gama isaaniitiin dhimmoota furmaata jedhan kaasaniiru. ከምርጫ በኋላ በሚፈጠረው ሂደት ላይ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ወይም በህግ አግባብ rakkoo filannoon booda qaqqabuu danda'u hambisuu fi rakkoo guddaan akka hin uumamneef sagantaan kun qophaa'uun gaariidha. Rakkoo uumameef furmaata hatattamaa laachuu fi itti dhiyeenyaan hordofuu qabu. Rakkoolee uumaman xiqqeessuun ni danda'ama. Kanaaf ammoo qaamni raawwachiisan sirriitti qophaa'uu qaba. በአጠቃላይ የዚህ ሁሉ ማስታረቂያው መገናኛ ነጥቡ የህግ የበላይነት ነውና የህግ የበላይነት ላይ
Waliigalaan dhimmoota amma kaan hundaaf ijoon olaantummaa seeraa kabajuu fi kabachiisuudha. Kana irratti paartiin biyya bulchaa jirus haa ta'u morkattoonni akkasumas boordiin filannoo fi waldaaleen hawaasaa siivilii olaantummaa seeraa irratti ejjennoo wal fakkaataa qabaachuu qabna. Keessaayyuu paartileen gara filannoo yoo seenan nan injifadha qofaa yaadanii deemuu qaban jedhee hin yaadu. Injifatamuunis akkuma jiru ofiifis beekanii deeggartoota isaanii beeksisuu miidhaa gahu hambisuu qabu. Filannoon bara 1997 Itoophiyaa fi addunyaa irratti keessaa biyyoota Afrikaa irratti miidhaa lammiilee irraa gahaatti jiru hubachuudhaan gaaga'amaa fi sarbama mirga namoomaa filannoon booda hambisuudhaa fi xiyyeeffannoo guddaa laatamu akka qabu hirmaattotaan irratti waliigalameera. Ministeerri qonnaa Umar Hussein sagantaa ashaaraa magariisaa bara kana irratti hirmaattan artistootaa fi ispoorteessitoota guddisuun haala danda'amu irratti ogeeyyota damee kanaatiif ibsaa kennaniiru. Kaayyoon ibsa kanaas hojii ashaaraa magariisaa Itoophiyaa irratti gaggeeffamaa jiru irratti artistoonnii fi ispoorteessitoonni ofii isaanii qixa barbaadamuun hirmaachuun dhimmicha irratti hawaasa akka kakaasan hubannoo uumuuf akka ta'e himamee jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmed sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaa mata duree Itoophiyaa yaa uwwisnu jedhuun tibbana ifattee galchiisuun isaanii kan yaadatamudha. Sagantichaan biqiltuuwwan biliyoona 7 ol dhaabuuf kan karoorfame yoo ta'u, karoora kana milkeessuudhaaf hirmaannaan qaama hundaas murteessaadha jedhameera. Ogeeyyoonni aartii fi ispoorteessitoonni uummata kakaasuu keessatti qooda olaanaa waan qabaniif dhimmicha irratti ibsa isaanii kennuun barbaachisaa ta'uu ragaan waajjira ministeera muummee irraa argame ni mul'isa. Daandiin aspaaltii keessaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu ijaaramuun misooma magaalittii fi sadarkaa magaalittii guddisuuf shoora olaanaa qaba jedhan jiraattonni magaalaa Bishooftuu. Magaalaa Bishooftuutti daandiin aspaaltii dabalatee giddugala maanguddootaa, giddugala aadaa fi giddugala dargaggootaa bara kana eebbaaf qopheessaa jiraachuu bulchiinsi magaalichaa beeksisee jira. Dabalata qabna. Magaalaan Bishooftuu magaalota biyyattii keessatti argaman keessaa magaalaa damee tuurizimii fi giddugala aadaa ta'an keessaa ishee jalqabaati. Yeroo ammaa kana sadarkaa magaalittii guddisuu fi jiraattotaaf mijattuu taasisuudhaaf akkasumas rakkoo hawaas dinagdee furuudhaaf daandiiwwan koobiliidhaan ijaaramanii turan gara aspaaltiitti hojiin ol guddisuu hojjetamaa jira. Daandiin dheerina kiiloomeetira 2.1 ta'u yeroo ammaa kana gara aspaaltiitti ol guddataa jiru kun faayidaan hunda galeessa akka isaaniif kennu jiraattonni magaalittii dubbataniiru. Duraan dursa daandiin gara aspaaltiitti jijjiiramin dura koobilii ture. Yeroo sana fi amma garaagarummaa guddaa jira. Maaliifi kun aspaaltii ta'uunsaa guddina magaalichaatiif illee bu'aa guddaa buusee jira. Erga daandii kun jalqabee daandii kun Zuqaalaatti darbee hanga haayiweeyitti wal qunnamsiisa waan ta'eetiif rakkoo geejjiba magaalaa kanaa jiru daandii guddaarra jiru illee kan salphisu waan ta'eetiif uummata magaalaa kanaatiif keessumaa uummata naannoo kanaatiif jiraataniitiif bu'aa guddaa kan buuse daandii kun. Kanaaf uummanni naannoo kanaa gammachuu guddaatu itti dhagahamee kan jiru ta'uu isaati. Daandiin kun asirraan bahee akka duukamitti wal qunnamsiisa waan ta'eef tokko daandii ariitii yeroo barbaadanis ba'anii baay'inaan konkolaataa argachuus isa wanni godha waan ta'eef lammataa miidhagina magaalaa kanaatiif keessattuu yeroo irreessaa fulbaana gubbaarratti uummata bal'aatu magaalaa kana dhufa. Magaalaan irraan dhufu daandii tokkitti irra dhufa waan ta'eef namoonni adda addaa wal dhiibuudhaan ka'ee daandii konkolaataan cufamuu irraan ka'ee namoonni socho'uu irraan qabee waan baay'ee nama rakkisa waan ta'eef amma immoo isa dhufu kanaaf fuuldura kanatti isa dhufu irreecha keenyas ta'ee daandiin kun baay'ee murteessaadha. Ariitiidhaafis waan hundaafuu waan gaariidha waan ta'eef kun sirriitti waan jajjabeeffamuu qabus qaamolee kana hojjetanis maqaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu fi galateeffachuun murteessaadha. Parsantii 10 ol bal'inni dabalee jira. Bal'inni parsantii 10 dabale kun immoo geejibaaf namni safara kanatti sababii baay'atuuf itti fayyadaman sababii baay'atuuf baajaajiin karaa iddoo dhaabatuu fi makiinaan karaa darbu hin qabu ture. Naamma garuu sirriitti istaandardii isaa eegee aspaaltiin akka kanaatti hojjetamaa jira jechuudha. Magaalaa dinagdee magaalaa turizimii akka taatu taasisaa kan jiru ta'uu isaati akkasumas jireenya hawaasummaa keessatti illee magaalaa filatamtuu taasisaa waan jiruutiif daandii kun hojjetamu moor kan duraa caalaa immoo kan saffisiisu ta'uu isaati kan hubadhee jiru akka keeyyatti. Birrii miliyoona 100 fi miliyoona 39 ijaaramaa kan jiru daandiin aspaaltii kun baatii 2 booda akka xumuramu ibsanii jiru kantiibaan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Aadde Alamtsaa Shifarraa'u. Daandii keessaa wajjin wal qabatee guddina magaalaa wajjin gaafii yeroo dheeraa uummata keenyas waan ta'eef karaa kanaan giddu galeessa godhanne magaalli kun industiroota hedduutu jira. Investimantiidhaaf mijaa'aa gochuu danda'u qabna. Investimantiidhaaf mijaa'aa gochuudhaaf immoo haalonni mijaa'aa kanaan dura turan akkuma jirutti ta'e isa san karaa cimsuu danda'u.
badhinna magaalaa fi guddina magaalaa wajjin wal simsiisnee qabannee deemuu danda'u qabna jennee aspaaltii fi giraabilii sadarkaa isaa eeggate karaa dabalataa keessa akka dabalamu taasisnee bajeta magaalaatii fi bajeta sagantaa UIDPdhaan kan hojjetamaa ture ta'uu isaati. Waliigalaa pirojektoonni adda addaa birrii miliyoona 500 oliitiin ijaaramaa kan jiran kan eebbaaf qophaa'an yoo ta'u kanneen akka giddugala maanguddootaa birrii miliyoona 10tiin ijaarame iddoo ciisichaa fi tajaajila garaagaraa ispoorteessitoota magaalichaaf kan oolu giddugala dargaggootaa yeroo dhiyootti kan eebbifaman ta'uu dubbataniiru. Pirojektoota kan biroo giddugala maanguddootaa wajjin wal qabatee pirojektii akka magaala keenyaatti bara baranaa kana keessatti xumursisnee meeshaa guunnee eebbisuudhaaf kan qophaa'aa jiru ta'uu isaati. Doormitarii garaagaraas ispoortistootaaf xiyyeeffannaa kenninee kan deemaa jiru ta'uu isaati. Buufata fayyaa abbootii qabeenyaa fi bajeta magaalaatiin daree dabalataa kan hojjetame ta'uu isaati. Manneen barnootaa ifaa boruu kaasuun hin danda'ama. Bara baranaa kana keessa jalqabame sadarkaa xumura irratti kan jiru ta'uu isaati. Kanaaf pirojektiin keenna tokko carraa hojii uumuu wajjinis wal qabatee pirojektiin baay'ee hojii dhabaan baay'ee gara hojii keessatti akka galu kan taasifame ta'uu isaati. Kanaaf pirojektoota bara baranaa kana gaafa laallu pirojektoota akka magaalaatitti bu'uurarraa rakkoo uummata keenyaa rakkoo magaala keenyaa hiikuu danda'u qaba jennee giddugaleessa godhannee kan deemaa jiru ta'uu isaati. Karaa kanaan giddugaleessa godhannee pirojektoota guddoo rakkoo magaala keenyaa gaafii yeroo dheeraa gangalataa ture karaa hiikuu danda'uun hundas yeroo hundaa hiikneerraa jechuu baannus rilaatiivili olaallu garuu itti quufinsa uummata keenya biratti illee olaal gammachuu guddaa pirojektoota uummata biratti abdii guddaa kan hoore jechuun hin danda'amu. Pirojektii kaadaastaraa bulchiinsa lafaa birrii miliyoona 38tiin ijaarsise giddugala aadaa birrii miliyoona 200 oliin ijaarame dabalatee bara kana pirojektoonni 54 xumuramuu isaanii ragaan bulchiinsa magaalichaa irraa argame ni mul'isa. Biyya wareegamaa guddaatiin afaan qawweerraa gara wal morkii yaadaatti dhufte ceessuudhaaf kan tumsan ta'u dargaggoonni godina Iluu Abbaaboor himan. Godina Iluu Abbaaboritti mariin marsaa lammaffaa dargaggootaa sababa irratti hundaan horachuu irratti xiyyeeffatee gaggeeffamee jira. Nuuroo Amaanoo. Godina Iluu Abbaaboritti mariin dargaggoota sababaawoo marsaa lammaffaan qopheessummaa liigii dargaggoota paartii badhaadhinaa godinichaatiin qophaa'ee gaggeeffameera. Marii jijjiirama akka biyyaatti argame ceesisuu irratti xiyyeeffate kana irratti dargaggoonni aanaalee godina Iluu Abbaaborii fi bulchiinsa magaalaa Mattuu hirmaataniiru. Waltajjii kana irratti waraqaa qorannoo kan dhiyeessan barsiisa yuunivarsiitii Mattuu gargaaraa Piroofeesara Addaamuu Qana'a seenaa darbirraa barachuun egereef hojjechuu qabna jedhaniiru. Madaa kaleessaa duwwaa xixiqqoodhaan yoo humbeessoomnu madaa kaleessaa seenaa dhaadhiifne fuulduraaf yaaduudhaan madaa sanarraa waa barannee lasan lanne danaanis lasan lanne madaa sanarraa waan sanarraa barachuu isarraa barannee seenaadhaaf holgeenyeetiyyuu boriif hojjennaa abdii dargaggoo abdii qabu dargaggoo nan jijjiirama dargaggoo biyya koo nan jijjiira jedhu ta'uu qabna. Pirezidaantiin waldaa dargaggoota paartii badhaadhinaa Oromiyaa dargaggoo Kadiir Indaalkaachoo ijaarsa biyyaa keessatti gaheen dargaggoota Oromoo olaanaa ta'uu himaniiru. As jirtan kun jijjiiramni kun kan keessan jalqaba irratti kaasuudhaaf yaaleen jira. Seenaa biyya kanaa keessatti seenaa sobaa barreeffame miti. Seenaan dhugaa Itoophiyaa jedhamtu kana Oromootu ijaare. Dargaggeessa Oromootu ijaare. Inni kun akka inni bakka itti deebi'uuf waggoota lamman darban kana akkaataa ittiin hojii hojjenne hundi keessa kan beektanudha jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Iluu Abbaaboor obbo Salamoon Taammiruu dargaggoota diinagdeen ga'umsuuf ammas hojjechuu qabna jedhan. Daandii qabannee jirra malee toora qabannee jirra malee gara diinagdeen ga'umsuutti dhufne irraa hojjenne hin dhufne. Mootummaan kun ilaaltan mootummaan jijjiiramaadha. Qabsoo kana kan inni geggeessa rakkoo meeqa keessa taa'eeti. Piraayim ministeeriin keenya yeroo ibsu dhageessaniittu. Kanaaf dargaggeessa keenya dinagdeedhaan aangoo ga'umsuudhaaf, dinagdeedhaan jijjiiruudhaaf daandiin isin jalqabdanii jirtan yookiin qabsoon isin geggeessan kanaaf waan ta'eef qabsoo kana itichinee paartii kana tiraansfoormi goonee biyya Itoophiyaa jedhamtu kana ijaaruudhaaf gahee guddaa kan qabu isin. Bulchaan godina Iluu Abbaaboor obbo Taarikuu Nagaash dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'aniif carraa hojii mijeessuuf hojjechaa jiraachuu himuun kanaafis godinichatti dargaggoonni 52 ol calalamuu himaniiru. Dargaggeessa 52 calalame keessaa namni carraa hojiitu argachuu qabu hafe hedduudha shakkiin qabu. Dargaggootaan ala badhaadhina jennu fiduun hin danda'amu. Dargaggootaan ala dinagdee keessatti jijjiirama fiduun hin danda'amu. Hawaasummaa keessatti jijjiirama fiduun hin danda'amu.
Dargaggoonni maricha irratti argamanis jijjiirama aarsaa guddaan argame ceesisuuf gamtaadhaan hojjenna jedhaniiru. Obboleessa koo, obboleettii koo, abbaa koo, haadha koo itti dhabe paartii kana fiduudhaaf. Kanaaf filannoo kana nagaaf tasgabbiidhaan waa tokko shakkii tokko malee paartii kana ceesisuudhaaf dargaggeessi keenya wareegama barbaachisu isa kaleessa kaffalaa ture caalaa kaffallee paartii kana ceesisuun keenya nurratti dirqama. Biyya kana nan ceesisaa. Biyya kana kaleessa natu ijaare arras natu ijaaruu qaba. Kanan ittiin ijaaruu danda'u immoo afaan qawweetiin otoo hin taane waraanaan osoo hin taane ilaa filaameedhaan mareedhaan karaa nagaaf tasgabbii qabuun biyya kana ijaaruu kanan danda'u filannoo qofa jedhee amanee jira jechuudha. Mariin kun sadarkaa aanaaleettis itti fufuun kan gaggeeffamu ta'u waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Iluu Abbaaboor gabaaseera. Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaatii gara oduu maddeen biyya alaarraa argannetti dabarra. Hamaasii fi Israa'el gidduutti lolli guyyoota 11 adeemaa ture dhaabbate. Dhukaasa dhaabuun kunis jimaataa ganamarraa eegalee yoo ta'u, lola kanaatiin namoonni 249 du'uun beekameera. Lola kanaanis ta'e dhukaasa dhaabuu kanaan Hamaasii fi Israa'el anatu injifate jechaa jiru. Hamaas Israa'eliin naannoo qulqullaa'aa Musliimonnii fi Yuudonni kabajan bahaa Yerusaalemii akka baatu ergaa akeekkachiiseen booda rokkeettii dhukaasuu jalqabe. Lola kanaan Gaazaattis namoonni 232 kan ajjeefaman, Israa'el garuu Gaazaatti kan ajjeefaman hidhattoota 150 akka hin caalle ifoomsitee jirti. Israa'el keessatti ammoo namoonni 12 ajjeefamuu BBC'n gabaaseera. Daawwattoota oduu isaa kana osoo hin xumuriin ijoo isaanii irra deebi'uudhaan si yaadachiisa. Dhimmoota filannoon booda wal dhabdee uumuu danda'an irratti gamanumaati waliigaltee walirra ga'uun barbaachisaa ta'uu ogeessonni seeraa himan. Itoophiyaa irratti dhiibbaa fi giddu seentummaa biyyoon alaa taasisan qolachuudhaaf tokkummaan lammiilee murteessaadha jedhame. Hamaasii fi Israa'el gidduutti lolli guyyoota 11 adeemaa ture dhaabbate. Daawwattoota oduun ganama kanaaf qabanne kanan gammaatti hordofaa turtanidha. Qophiin keenya hanga sa'aatii 6tti si wajjin tura. Yeroo gaarii.